adeemsa keessa wanni hin baramne hin jiru. In goggogsina kana rakkoon qabu yoo irraa nu ka'ee irraa kaasna yookaanis rakkoo hin qabu isiniin jedhagaa baruun dirqama. Haay kabajamtoota daawwattoota keenyaa nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa guutuun qabaa galanni waaqafaa ta'u har'a immoo biqiltuu biddeena tolchuu barsiisuu fi eelee qabsiiseen jira sanyii raafuu itti rabrafeen jira. Egaa biqiltuun barsiisa jechuudha biddeena tolchaa eelee abiddaa irratti osoo hin taane eelee elektiriikii irratti ishii barsiisa jedheetanii yaadee jira. Mee na duukaa bu'aa biddeena tolchuu hin dandeessu sababni isaa umurii ishii xiqqoodha. Hin dheeratte hin guddatte malee umurii ishii baay'ee xiqqoodha. Kanaaf asitti immoo biddeena tolchuu dirqama barsiisa. Biddeena tolchuu qofa osoo hin taane hojii kamiyyuu dirqama barsiisa jechuudha. Kun eelee akkanatti rigatteetu sana booda jechuudha haala kana fakkaatuun akka ishii yeroo biraa itti naqxutti naqaan jiraanii. Eeleen duraan qabsiisee naa hojjetee waan jirtuu fi haala kana fakkaatuun ishiin illee dhaabattee na ilaalaa jirti amma. Mee marsaa lammaffaa akkamitti akka ishiin itti naqxu akkamitti akka rigattu akka kootillee guuttee yoo itti naquu baatte mee akkamitti akka itti naqxu laalla. Eessayyuu laqinaa wajjin turaa akkasuma warri biddeena nyaachuu dharraatanii kottaa biddeena nyaadhaa isiniin jedhaa mee wajjin turaa. Kun akkuma argamu absitii ishiidha kan buusee absitii buustee haala kanaan qal'istee jirti jechuudha. Egaa tolchuu isaa baadiyyaa irraa waan dhuftee fi hin beektu eelee isa kanatti ani immoo jalqabuma jechuudha biddeena tolchuu eelee isa kanatti barsiisuuf yaalee gochaa jira. Haa ta'u malee mee akkamitti akka irra naannessitu walumaan laallaa jalqaba irra naannesseen itti agarsiisee jira. Kunoo akkuma argaa jirtanii liixii qicachaa jirti. Liixii haala kana fakkaatuun qicachaa jirti. Absiitii ishiidhuma buusee isiniin jedhee garuu itti naqu akkamitti itti naqxilaa kan jedhu walumaan waa laallu. Biddeenichi inni itti naqee kana fakkaata laayitii fayyadamaa jira. Gola keessatti biddeena tolchaa irraa badaallee sitti mul'achuu baatu kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota keenya. Mee kan ishiin itti naqxu sigaa maal akka fakkaatu walumaan laallaa. Kunoo jalqabuutti jirti gaa daawwattoota eeleen elektiriikiiti isiniin jedheera. Sanyii raafuutti naqxee rigaa jirti. Egaa biddeena tolchaa adeemsa keessa baru waan ta'eef ammuma nan tolchaa deemu na jalaa ilaaltee tolchitii waan hundumaan hojjetti garuu biddeena tolchuu hin dandeessu. Ishiinis umuriin ishii biddeena tolchuu yeruma kana barbaachisa malee kanaan dura hin komachiisu. In dheeratte malee umuriin ishii xiqqoodhaan isiniin jedha. Meegaa biddeena kana itti naquutti deemaa jirti. Itti siqeetanii isin agarsiisa. Goobaziidha qassuma jetteeti qassuma rakkoon qabuttuma naqadhu qassuma. Egaa daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan akkanatti itti naqaa jirti. Rakkoon qabu adeemsa keessa wanni hin baramne hin jiru. In goggogsina kana rakkoon qabu yoo irraa nu ka'ee irraa kaasna yookaanis rakkoo hin qabu isiniin jedhagaa baruun dirqama. Nu hundi keenyayyuu yeroo hojii barru haaluma kanaan waan ta'eef rakkoo hin qabu hin qaana'ini itti gugguuttachaa sin deemta. Kunoo dhugaa dubbachuudhaaf yeroo jalqabaa haala kana fakkaatuun itti naqxee iddoo irratti guuttee jirti rakkoo hin qabu. Egaa marsaa lammaffaa immoo naan tolchuu hin argiti waan ta'eef hin barti isiniin jedha.
Biddeenicha ishee kana fakkaataa adeemsa keessa hin barti yaaliin ishiin goote hedduu natti tolee dhugaa dubbachuudhaaf bakka hir'ate illee itti gugguutachaa deemtee እና adeemsa keessa immoo aguma nani tolchu barti jedheetan abdadha. Egaa daawwattoota keenya amma immoo marsaa taanu ana itti naqaa sababni isaa ishiinis akka bartu barbaadeen waan ta'eef dhaabattee nagaadhaa waan jirtuufi dirqama nama tokko yeroo hojii akkanaa hojii mana keessaa daa'ima barsiistanii obsaanii ifachaa dallanaa osoo hin ta'in obsaan difiratii barbaada hojii mana keessaa waan ta'eef kunoo abadu akka barbaaddetti itti naqi jettanii daa'ima keessanii barsiisuun illee gahee keessanis ni jedha. Dirqama yeroo rakkoo tokkoo fi ijoolleen immoo hojii mana keessaa shamarran jechuudha. Shamarran xixiqqoon hojii mana keessaa baruun dirqamaa isiniin jedha daawwattoota keenya.